Jilli shaampiyoonaa ispoortii aadaa 28ffaa fi feestivaalli ispoortii aadaa 14ffaan magaala Walisootti qophaa'e miira ho'aan eegale. Ispoorteessitoonni gosoota ispoortii aadaa 11 waliin hirmaachuun Walisoo qaqqaban miira dorgommichaa fi simannaa yoo kaasan. Har'a kunoo godina Shawaa Kibba Lixaa dhufuun kiyya kun baay'ee na gammachiise. Kan dhufeef ispoortii aadaa garsiis garagaraatiif dhufe. Kan taphadhu immoo Horboon taphadha. Horboo jedham naannoo keenyatti yookiin akka aadaa Booranaa takkinu beennu gollollee yookiin obbee wayii walii darbanii akkasitti ogeessi adhee waraanu ogummaa kana kan qabu. Godina Shawaa Kaabaa irraatiin gareen kiyya taphachaa jira. Gosa qillee taphachaa jiranii. Kanaaf qillee kana taphachaa jiranii haala gaariirra jiranii qabxii tokko duwwaadhaan dursaa jirra jechuudha. Agarsiisa aadaa garagaraan kan dabalame dorgommichi dorgaa dorgee ispoortii aadaan cinaatti aadaa godinaalee Oromiyaa bakka tokkotti argachuun wal baruufis jedhu hirmaattonni jilichaa. Walitti nu fidee fi ispoortii aadaati. Ispoortii aadaa jechuun ummanni Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessa godinaaleen 27 akka dhala duubaaf dhufuuf ispoortii aadaa kan akka irraa baratanii fi ispoortiin kun kalaqamee ummanni itti yaadeetiin mootummaan itti yaadee baase sirna abbaa gadaatiin bulaa jedhee akkaatama sirna abbaa gadaatiin bulan kanaan dhalti duubaan dhuftu dhala duubaan dhufuuf akka darbuuf ispoortii aadaa jedhanii midhaagina. Aadaan anaaf faayaadha. Aadaan mul'istuu eenyummaa kootiiti. Aadaan abbootiin keenyallee kan nu biraan ga'anii uummanni adiinillee faranjiinillee kan nurraa wantoota garaagaraa ammayyeessee nurraa fide yeroo jalqabaatiif nurraa jechuudha. Kanaaf anaaf aadaan kiyya ibsituu kiyyaa jechuudha. Ibsituu eenyummaa kiyyaati jechuudha. Shaampiyoonaa fi feestivaalli kun ispoortii aadaa cinaan waa hedduu barsiisa kan jiran hirmaattonni jilichaa. Agarsiisni suuraa fi nyaatni aadaas dhiyaachuun feestivaalicha midhaagsu dubbatu. Akka godina Shawaa Kibba Lixaatti aanaan keenya ishee tokko haa taatu iyyuu malee nyaanni aadaa akka godina keenyatti beekamu keessaa tokko isa sukkuummi jennu kana cuukkoodha. Caccabsaa nyaata aadaa garaagaraa qabaa warqee daabboo qamadii irraa kan hojjetame jira jechuudha. Kanaaf namoonni baay'eenis ibsuu danda'u waan ta'eef ammaaf kana kan qabannee dhiyaanne nuti jechuudha. Suuraan kaasuu eegale umurii waggaa 5tti akkan kaasu immoo annaka kaas baruudhaaf hawwii wannan qabuuf yookaan fedhii wannan qabuuf fakkii kana immoo cimsee tanan bakka guddaa ga'uun barbaada. Magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa hedduu kan simatti Walisoon shaampiyoonaa fi feestivaala kana simachuuf qophaa'aa turuu kan himan itti gaafatamaan waajjira ispoortii magaalichaa obbo Tasfaayee Bulloo bara kana keessattuu jedhu. Ispoortii aadaa takkaa hirmaannee kan hin beekne ispoortii muraasaan dorgomaa turre jechuudha. Bara kana ispoortii aadaa 11 magaalli urgaa'uu qaba. Aadaa Oromoo qabaachuu qaba. Ummanni magaalaa Walisoo irra caallisaa ummata Oromooti. Aadaan isaa immoo as keessatti calaqqisuu qabaa jenneet ispoortii 11 bara kana dorgommii calqabneera jechuudha. Karaa miidhaga qabuun, karaa hunda hirmaachiseen, karaa hundaan bara kana magaalaa keessatti ispoortiin aadaa akka babal'atu ummata keenya ganda gandaan dargaggeessa keenyatti marii bal'aa gaggeessaa turreera. Shaampiyoonaa fi feestivaalli kun aadaa walii barsiisuu cinatti kaayyoo biroos qabaachuu kan dubbatan ammoo hooggantoota biiroo dhimma dargaggoof ispoortii Oromiyaati. Dorgommii kanaatis walitti dhufeenya ispoortii aadaa godinaalee fi magaalotaa walitti finnee aadaa isaanii akka wal jijjiiran gochuudhaaf waan ta'eef kana giddu galeessa godhannee ispoortota cimmoo naannoo Oromiyaa bakka bu'anis filachuudhaaf tapha guutuu biyyoolessa marsaa 28ffaa Gurraandhala 5 hamma 17tti gaggeeffamuuf ispoortota cimmoo naannoo Oromiyaa bakka bu'aa filachuudhaaf. Kaayyoo lama qabu tokko dorgommiidha tokko immoo feestivaala. Dorgommiin gosa ispoortii 11 ta'an walteessuudhaan sadarkaa gandarraa kaasee hanga sadarkaa federaalaatti kan irratti dorgomnudha. Feestivaalli immoo sirna nyaataa aadaa sirba fi kan kana fakkaatan kan ittiin agarsiisnu waan ta'eef ispoortiin aadaa yeroo ammaa akkuma ispoortii ammayyaatti xiyyeeffannoo guddaa kennamee kan sochii keessa galee jiru waan ta'eef nutis hirmaannaan ilaallu bara baraan dabalaa dhufeera. Ispoortii aadaa irratti kan hin hirmaanne tasuma jiraachuun irra hin jiru kan jedhu amantaa qabna akka biiroo dargaggoo ispoortii Oromiyaatti maaliif maalummaa eenyummaa saba keenyaatti ibsa waan ta'eef.